Gamtaan barattoota Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa fi miseensonni damee tajaajila hawaasummaa yuunivarsiitichaa waliin ta'uun duula qulqullinaa gaggeessan. Duula qulqullinaan cinattes balaa tiraafikaa irratti sosochii hubannoo uumuu gaggeessaniiru. Sagantaa kanarratti barsiisonni yuunivarsiitichaas hirmaataniiru. Diiniin dhimmoota barattoota Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa Dr. Jimaa Saffaa yuunivarsiitichi hojii baruu fi barsiisuun cinatti gama tajaajila hawaasummaatiin gahee baachuu qabu cimsee itti fufaa jiraachuu himan. Akkuma argitanu yuunivarsiitichi mooraa keessattis ta'ee hawaasa naannawaa isaatiif jiru hojii gurguddaa hojjechaa jira. Yuunivarsiitichi mooraa akkasumas hawaasa naannawaa isaatii fi akka biyyaatti illee hojii tola ooltummaa kanarratti hojii gurguddoo hojjechaa kan jiru ta'uu isaa agarsiisaa jirra jechuudha. Duulli qulqullinaa fi sosochiin hubannoo uumuu nageenya tiraafikaas hojiilee irratti hojjetamaa jiran keessaa ta'uu ibsaniiru. Guyyaan har'aa hojjetaa mooraa yuunivarsiitii keenyatii fi barattoota walitti qindeessuudhaan hojii tola ooltummaa garaagaraa irratti hojjechaa jirra. Inni tokko wanni dhiiga arjoomuu irratti mooraa yuunivarsiitii Astuu keessatti ijoolleen barattoonni fi hojjettoonni dhiiga arjoomanii jiranii. Inni biraammoo guyyaa har'aa keessatti sagantoota 3 qabna. Inni tokko rakkataa gargaaruudhaan ijoolleen uffata garaagaraa fi wantoota namoota rakkataniif ta'an walitti qabanii deeggarsa kennuudha. Inni lammaffaa wanni magaalaa Adaamaa qulqulleessuudha. Akkuma argitan ijoolleen baay'inaan ba'anii magaalaa keenya qulqulleessuudhaan wajjin walitti dhufeenya yuunivarsiitii fi hawaasa magaalaa Adaamaa haala calaqqisiisuun adeemsisaa turre. Inni sadaffaan amma karaa irratti bahuudhaan hojii tiraafikingii hojjechuudhaa fi akkuma beekamu yeroon ammaa haalli balaa tiraafikii iddoo garaagaraatitti akka biyyaattis ta'ee akka naannoo keenyatti balaa guddaa qaqqabsiisaa jira waan ta'eef kana atteeshinii akka barbaaduu fi hunduu hawaasni jiru tiraafikillee ta'ee poolisiillee ta'ee uummanni hundi isaaniitu gahee akka taphatuuf asirratti karaa irratti baanee ergaa san dabarsuudhaaf ijoollee kan bobbaatan ta'u. Barattoonni yuunivarsiitichaa hojiilee tajaajila hawaasummaa irratti hirmaachuu irra darbee madda furmaata rakkoolee hawaasaa ta'aa jiru kan jedhe ammoo pirezidaantii Gamtaa Barattootaa Miidhagsaa Taaddasaati. Gamtaaleen barattootaa wanna baay'ee ni hojjeta. Fakkeenyaaf barattoonni teekinooloojii keessatti mooraa yuunivarsiitii keessattis teekinooloojii keessatti wantoota garaagaraa kalaqaan kalaqan kunis booda gaafa gara piroodaaktiitti jijjiirame hawaasuma kanaaf akka ta'uu fi gamtaaleen barattootaa kalaqaa sanatti riisarchii instituutiin yuunivarsiitii keessa jira warra sana waliin walitti ta'uudhaani barataan kalaqa garaagaraa yuunivarsiitiin keenya yuunivarsiitii saayinsii teekinooloojii waan ta'eef kalaqa garaagaraa akka hojjetu jajjabeessuu walitti qindeessuun hordofuun sirriitti waan akkasii akka hojjetudha. Kanarraan kan dabalate yeroo baay'ee baankii dhiigaa Adaamaa waliin wal faana qindaa'uudhaani tajaajila dhiiga kennu waggaatti yeroo 3 yuunivarsiitii keessatti qindaa'ee barattoonni dhufanii kaampeenii akkasii akka hojjetan ni taasisa. Kana qofaa osoo hin taane kaampaanota biyya kana keessa jiran waliin ta'uudhaan haalatti diijitaalli sireesiin garaagaraa babal'atu haalatti saayinsii fi teekinooloojiin biyya kanaa guddachuu danda'u irratti shoora guddaa taphatee kaampaanota garaagaraa wajjin kaampeenii gochuudhaan barattootaaf hubannoo uumuu hawaasaaf hubannoo uumuu wanna kana keessatti ni hirmaata. Barattootaa fi barsiisota keessaa kanneen dubbifnes hojiilee tajaajila hawaasummaa irratti hirmaachuun gahee lammiilee hundaa ta'uu qaba jedhaniiru. Humna qabduun beekumsa qabduun whatever wantuma qabduun deeggaruu ni dandeessa jechuun bakka jirtu taatee wanti ati godhuu dandeessu jira. Kanaaf wantoota ati gochuu dandeessu wanta qophaa'e irratti immoo hirmaachuudhaan kaka'umsaan hawaasaatiifis ofiifis taanan immoo wantoota akkasii keessatti hirmaachuun dandeettiidhaafis ekspiriyaansiidhaafis ni gargaara waan ta'eef barattoonni amma hin hirmaanne fuulduratti akka hirmaatan immoo asumaan ergaa dabarsuu barbaada. Nama tokkoof uffata tokko yoo laanne har'a kan ittiin harka qalleessi tokko yookaan humna kan hin qabne kan ittiin qorra ittiin dandamatu yoo ta'e kun nama tokkoof akka dhuunfaa kiyyattanaaf boqonnaa gaarii naa kenna beekta. Kanaaf inni kun nama kamirraayyuu waan barbaachisaa ta'edha. Dirqama immoo hojii tola ooltummaa kana irratti hirmaachuudhaaf qabeenya qabaachuun hin barbaachisu nama ta'uun gaadha jedhama mitiire. Kanaafiyyuu egaa hundumti namaa irratti hirmaachuu danda'a jechuudha kanarratti wanti nama daangessu hin jiru.